Ni yaadattan qophii fuudhaa fi heerumaa tan nuti TikTok gubbatti hojjechaa jirru. Duba qophii tana keessatti warroowwan qishnaa godhan akkasumatti taphaa fi waan hin taane kijibuudhaaf dhufan mana murtii gurraachaa irratti akka dhiyeessinu achirratti dubbannee jirra. Duba daawwataa kiyya daawwattuuti. Arraan taana namni mana murtii gurraachaa irratti dhiyeessinee dubbii isaa keessa findignee isiniif himuudhaaf deemnu yoo kan jiraatu ta'e warra achirratti dhufee safaaxaa yookaanuu qishnaa achirratti hojjetedha. Tuni qophii duraati. Tan isaan mana murtii gurraachaa irratti itti dhiyeessinu keessaa isii duraati. Itti fufa ayyamman kaana dhiiras haa ta'u dhalas takka takkaan itti fufa duba daawwattootaa fi hordoftoota. Rabbi isii kaaseetii faaxeen takka achirratti waan hin taane dubbatte isii sanis asirratti isin dhiheessa. San qofaa miti shayitichi tokkos dhufeeti osoo jaartii fi ilmaan qabu achirratti waan hin taane haase. Inninis ibidda dhandhamuudhaaf jiraata. Maaliif jennaan nuti taphaaf achirran teenye. Taphaaf ganda san keessa yookaanuu TikTok keessa sa'aa teenya fudhannee yeroo teenya qaalii achirratti hin qisaasne. Inshaallah intro gabaabduu tana booda walitti dachaana na waliin turtii gaarii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في وردفتوتا كان دعوتها جدا أنا أبو ليس خيسا همزة شيخ جابر منا مرتي قراتشا إرّا أرانتنا مني مرتي قراتشا باتي رمضان كيسا مالك أفتيدو مني مرتي قراتشا يرو هندا بنانا باتي رمضانا خيساس باتي رمضاناتي ألاس باتي رمضانا بوداس باتي رمضانا دراس وانا ركيو ديرو قوتو يسي قباسا قباس arraanta nammoo wanni nuti qabannee dhufne yoo kan jiraatu ta'e ni yaadatta qophii fuudhaa fi heerumaa tan nuti TikTok Hamzaa Sheekh Jaabir jedhu gubbatti oofaa jiru. Qophii san keessatti heeraa fi seerri tokko warra achirratti qishnaa godhuudhaaf dhufe dhandhama dhamala garaa gabbuusu. Dhandhama dhamalaa garaa gabbuusuudha heeraa fi seerri keenya tokko. Warra achirratti qishnaa godhuudhaaf dhufe hunda isaanii shamara haa taatu dhiira haa taatu waan isaan achirratti qishnaa godhuu dhufaniif san isaan agarsiisuudha. Yoo machi qofa dhaabbata gana aayyoo isaaniitiif yoo lubbuun jiraatte aabboo isaaniitiis mana murtii gurraacha aabboon isaaniitiif aayyoon isaanii maal balleessan jechuu hin ooltu. Kuni dhamala isaan garaa gabbuusuudhaaf namni aayyoo isaatiif yaadu namni abboo isaatiif yaadu namni obboleessaaf yaadu achirratti dhufee xaaxaax hin jedhu jechuudha. Duba mana murtii gurraachaa kana irratti arraan tana intaloota akka dhiheeffanna tan achirratti buxunxul jettee fi fiidee waan hin taane haasoyte. Akkasuma shayiticha tokkos ka warra haramaayaati. Shayiticha warra haramaayaa kanaas dhiyeessuun keenyaaf kan qabu yoo yeroo arganne. Duba daawwattootaa fi hordoftoota. Fuudhaa fi heeruma jechuun waan ilma namaa barbaachisu. Heeraa fi seera Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa irratti uume keessaa isa tokko. Haa taatu garuu biyyoottan hambaa kana keessatti waa hedduutu argama akka hedduu fi siistama hedduudhaan. Aappii deeting jaamuutu jira. Aappiin kuni faranjiin hundinuu achirratti wallaallatan fuudhuu barbaadu. Saahiba godhachuu barbaadu saahibtittii godhachuu barbaadu achirratti wallaallatan. Keenya kun ammoo siistama gaafa dur tokko irra jira. Siistama gartee kanatti ala wal harkanii poostaa wal erganii osoo waliin qoratin eenyummaa fi osoo waliin dubbisin aappii deeting jaamusan gubbatti eenyummaa walii hunda keessa dalagaa ta'e umrii ta'e ta dhugaa teenya umrii huniin tuura. Gudduma gartee amata 40 guutamuun isii guyyuma tokkoo fi 2-3 irraa feetanaatutu achirratti dhufte
Ana mata kudha shanii siin jetti. Ana mata kudha shanii. Xiqqisho malee bareedaa ummaa teenyaatiin kitaaba. Haya irraa fudhanna isin hin dhalle ittiin koflinaa jennaan. Dhuga umrii abbaan fedhe waan fedhe himachuu danda'a. Tun sin ajaa'ibsiisiniu namni walitti himachuun wahuma jiraati. Kijiballee walitti himachuu wahuma jiraati. Bar kijiba sanuu dhiisanii maal godhan beeyta. Kijibnummaan sanuu hafeetiti kunoo ayyoo guddoo takka gaaf tokko waan gartee dubbachuullee nama dhibu isii kaarootiin akka maleef gootuun arge ayyoo guddoo beek ayyoo guddoo si dhaluu dandeessu wallaahi argaa ijatii yaati viidiyoo natti erganii nin boo'e dubo na boochiste maaliif jennaan bakka ummanni keenyaa fi namni keenya jiru bakka ummanni keenyaa fi namni keenya jiru santu na boochisen ifi addunyaan bakka jirtu sun sin dhibin kagartee intala oromiyaa lokabani jechaatumus agarre jaja aliyyi rabbii jiina dhiisi jaartii isaa katumuus agarre nama keenya kun hundi maali wal qoratanii wal hubatanii wal fuudhuu dhabuudha gurra keebanii dhageeffadhu abbaayee kun hundi maalirraa dhufe wal qoratanii wal hubatanii wal fuudhuu dhabuudha akkanuma kaafatanii wal fuudhuudha isiinis kaafattee inninis kaafatee khalaas hamma yoom waan kana keessa jiraatan dubarraan tana intaloon isin dhiyeessu tanatti isin dabarsa osoon isinitti hin dheereessine namni keenya waan ajaa'iba isinitti tahaa waan kana namni hin beekne hin jiru maqaan isaa kaarooti kaarooti no maqaan isaa khayaari khayaar kanalleetu dubba gartee isaan jidduutti azaban ni azaban khayaar kanallee way khayaar rabbi rahmata siifaa godhu khayaar rabbi rahmata siifaa godhu iddoon tee silaa afaanii bakka malee gooteeti shamarran keenya khaarotilleen irraa azabamitu yaa subhaanallah yaa khaaroot rabbi rahmata siifaa godhu yoom khaaroot qofa kun odhiyoo tana khaarootii fi khayaar bira kutaniititi haayilaandiinis dhufee bara yaa haayilaandii atoo badiin tee maali bishaanuma sin naqachuudha mee mal balleessite haayilaandii haayilaandii kana eegalanii jechuu haayilaandii maal eegalanoo naan jette bakka dhiiraa fayyadamuu eegalte eenyutun guraageessitti himaan jiru abba dhalaa teeysan ta oromoo teenya ta oromootiin himaa jira maaltu kana fide umrii fi himachuu dhabuudha walitti himachuu dhabuudha wal jaalala dhugaa walii kannuu dhabuudha wali kijibuudha hamma yoom wali kijibda qoy hamma yoomatii fi kijibda qoy umriin teeni dhumti khilleen ilmoo taatu si keessaa dhumti dhageeffadhu taloo saanaa mana namaa osoo dhiixu khilleen ilmoo taatu si keessaan dhumin abbaay osoo kanaa fi kana huccuu jidduu kaayattee dubbistuu kana tilifoonaas jidduu kaayattee maaliif faraduun nama guddaadhaati umrii tee xiqqishoo himtee gartee ganaa xiqqishoo ittee fitti himtee khilleen dhumaa jirti beek khilleen ilmoo taatu si keessaa dhumti osoo ati khaddaamummaa keessa jirtu tanagaa kara gartee intaloo dhuftee safaaxaa gootee takkattiin isin dabarsa waa'ee kaaya sirraayi iyya isaanidha jirtu intaloon safaaxaa goote kunoo intaloomma isin asirratti gartan tana dhalaa lafatamii akka taate immoo isintu wal gaafata intaloon san intaloo tana asirratti xiqqisha udaantee kutte udaan illee naqanne udaantee kutte dubobboleetiin teenya isii tana jechu taasirratti taphatte viidiyoo isii qaceellotti gurra keebanii na waliin dhageeffadhu isii tana wanniin beellama seenuu fi insha allahu ta'ala maqaan isii tiktok irratti fikir jaama fikiri moo maali amma isiin tun ijoolleedhaaf ifteessi addeen teenya guddoon tun ijoolleedhaaf ifteessi yoona khilleen keessaa dhumuu maltiiwu sii galee osoo dhiiramee qassafaattu amsaa shee jaabir gartee dhiira duraanitti sassafaattu san seeteen saa dhuftee asirratti balak waa goggoote meena waliin dhageeffadhaa isin irratti hin dheeressu
Kan ma ergatte? Akkanumatti ergadde. Waa'ee maalirraa dubbachuu jirtan? Mee amma ati fiqir dila ati ergattee as teessu waan nuti haasa'u jiru hin dhageenyeef haa. Ergatteetiti waumarraa ergattee hin beektu. Adde fiqir baannaa bar. Ni ergatte. Waumarraa ergatte sanuu hin beektuunsa. Duba gartee yoo rabbi je'ee haareetti maalitti jirtan maal godhutti jirtan jetti. Haareetti nuti mataa nu nyaachuu feeti jechuudha. Haareyaa nu deebisuu deemtamu. Ayyee rakkoon qabuuti jaarsa moo maalidha maaltu jira jettan waa caafi malee nageenye lakke. Jaarsaa jira yaa. Kunoo laafasee olii kunoo barbaadaaf ta'a. Maaliif deemtanii isin maaliif dhufte? Okay. Hin filanna moo isan nu filata? Lakki dura dursoo inni si filatee ati isa dura ati isa filattee inni si filatus tokkuma isin lachuu wal filattan. Ani yooma inni na filate wayya jedhaga. Meeqa umriin ta'e? Umriin tiyyaama alhamdulillah qabrii malee homaana namne 57 ga'e. Dhalaan umrii immoo sodaattuu kan jiraattu ta'e dhalaa teenya takkitti tanatti amantani. Alla intalta tuttuqo barqa arrii gartee arrii jalaa gubbaan baafte alla intalta tuttuqoodha yoo itteen jettee kofalti bara. Ayo guddoo tana addii kam yoo deessi yoo itteen ni gammaddi ni kofalti waan akkanaatiif jira. Hariifa bakka ani jiraame hariifa tatta'uu tokko filmii dullootaa gurguddaa tokko gartee. Waan akkanaa tokkoon deddeeman umrii himuu fadhan jechuudha. Waan laal xiqqashoo akkana nu as bee fikir teenya waan gaarii haasa'u jirta akkana. Kaameeraa duratti. Okay. Maqaan kee fikiri? Footoo siitii fi viidiyoo sii qaceella fudhachuu fi qabe. Yaa. Kadhugaa baanna kadhugaa. Kadhugaan barbaachisaa? Haa namni kadhugaa akkamitti osoo walitti namni maal jedha. Jaarsuma kiyyatti ni muree kadhugaa ka booda na filatu. Laal bakki dhaab mana murtii gurraachaa jechuudha geessee fikir. Dhagahee. Haasawni amma ati akka safaaxatti asirraa haasawitu kun gatii mana murtii gurraachaa irratti kafalchiisa quba qabaadha. Lakki mana murtii gurraachaa nan geessina. Amma bar seente jaarsaan barbaade eega jette heeraa fi seerri mana kanaa nama as dhufee safaaxaa godhe. Footoo isaatii fi viidiyoo amma akkuma naaf ati haasa'u jiru kana waraabamaa jirti viidiyoon nurraa. Mobaayiluma kiyya keessatti. Salphanne maanta dhugeenye. Viidiyoo kana waraabamaa jirtu tana fuuneetuma mana murtii gurraachaa irratti qaceellotti irraa haasa'u shamarree Oromoo takkanaa jira laala quba qabaadha. Bakka safaaxaa fi taphaaf dhufanii miti. Ati qofa irratti hin dhaabbatummaas wanni kun. Ummaa ta'e abbaa kee obboleessa kee maqaan isaa achirra dhawameeti haasa'u. Osumaan inni mimmoo. Osoo ati maqaa faamilii teetiin himin faamilii ta'e bakka isiin jirturraa barbaadee baasa manni murtii gurraachaa. Salphanne maara. Akkuma gartee shamarran achi deemanii aayilaandii fi guuranii kaanis harkaan gartee iflaamsheessee dawaa barbaada dhufsanitti akka dhugaa waliif fiduu deemna dhageeffadhu. Mana murtii gurraachaa ga'uu irraa anaa bahuu naannoo. Bahu laa akkana bahuun hin jiru mana murtii gurraachaa as dhuftee
heeraa fi seeraa jira gurra keebanii dhage yoo miskiina 300 nyaachifte qofa dubbii amma itti safaatte kana jalaa ba'uu dandeessa. Miskiina 300 osoo nuti garuu viidiyoo waraabdee viidiyoo finnee feesbuuk irra gadhiif miskiina ati nyaachisuu kee obboleettiin teenya takka miskiina nyaachiftee du'aa godhaaf jennee. Anuma maatu infaayiti kanan na darbe ati. Hayyee. Waa lamaan keessaa tokko mana murtii gurraachaa dhaabbachuu fi miskiina 300 nyaachisuu kan filattu obboleettiitiif. Mana murtii gurraachaa san maaltu jira? Mana murtii gurraachaa. Okay, asirratti waan hin dubbachuu barbaadutu jira. Ilmoon isii duuba jirtu tuni ilmoo gurraattii akka taate ni gartan. Ilmoo Arabaa yookaan ilmoo Faranjii kan ta'in. Jaartii guddoon isin asirra gartan tun osoo ilmoo qabduu asirratti ol baatee jaarsan barbaada. Ilmoo qabaachuun jaarsa barbaaduu namani dhorka naman dhorku. Walaakin ammoo heeraa fi seera pirogiraamaa keenya keessatti taphachuun gatii nama kafalchiisa. Ilmoo tana qaceellumatti as ilaalaa zuum isinii godheetiin isin garsiisa. Ilmoon tun ilmoo Arabaatii miti. Akkuma siin mataan isillee guduruu na fakkaata. Kalarrillee waluma fakkaata. Duba gartee itti yaaddeen dhalleta. Kanuma kana gaafa gartee sharaaba dhuganii oowwanii maal ta'an waliif fiiganii gartee oowwa isaanii waliif baafatanii dhalan tahuu mala. Ilmoon tun. Hayyee intalti guddoon ilmoo qabdu tuni hiriyaan gartee haadhatee isanii asirratti baatee hoggaa akkanatti saaxil if baaftu waan nama gaddisiisu. Tun maali dhugaa fi kabajaa ofii eeguu dhabuudha. Heeraa fi seera kun. Nin dhiisoon jees heeraa fi seera lafa kaayan hin dhiifamu. Okay, amma nin gaafadha dhageeffadha. Achaa harmee ta'e tana ga'aan biyya jirtu obboleessa kee kana ga'aan biyya jirtu. Laala qaceellatti ilmoon tun amma ilmoo Arabaatii miti. Waan isin jettee kijibdu dhageeffadha. Jiruutu chitti haasawa malaala. Isiin tun obboleessi sii kana abbaan sii kana adeerri sii kana. Maal akka isiin hojjechaa baates. Ilmoon teeti. Ilmoon xiyyaa miti osoo ilmoo kana qabaadhee maaf akkas ta'an? Ilmoon xiyyaa miti lakki sheeka wanti isin shakkitan hin jiru. Silaa maal ta'uuf shakkinaa yoo tasii taate illee ilmoon xiyyaa miti tamaaleetii itti gaa'ee. Lakki ammaaliif hin shakka ilmoon teetis ta'e ta'uu baattu shakkii bisuman gaafadhee bara. Lakki xiyyaa miti kana maati maati? Kanaaf carraa lama qabda carraa lamaan keessaa. Ilmoon tajaraati yookaan Arabaati abbaa feeteetu haa taatu ati ilmoo Arabaan fakkaattu isiin biyya Arabaa jirti. Waan akkanaa tana tamataan oowwefaatu dhufee asirratti gartee hariifa ta'uu barbaada. Isii miti aayyo guddoon isii ta 20ffaa mana murtii gurraachaa dhuftee himamti jechuudha. As deemu. Amma dhalaa karaa gartee lafa arsii tana na fakkaata akka yaadutti. Anammoo dhalaa arsiidha dhalaa kabajaa qabdu dhalaa jaarsa kabajjuu dhalaa bultii beeytutti hin beeka. Waan akkanaa tana faatu kunoo keessa deddeemee ta gartee bakkayyuu deemteetuma udaantu jechuudha. Jiruun sii jalaa badde. Sii galee. Tana faatu haadha abbaa sii hunda mana murtii gurraachaa fiduu deema duba. Okay. Tana akkasumatti bira naa kutaa. Tan akkasumatti bira naa kutaa duba daawwattootaa fi hordoftoota. Ta biraatiin isin garsiisa gaa. Takka ta dhuftee gartee yoo rabbi je'ee waan adda addaa achirratti haasoyteetu jira. Isin tun intala tana. Intalti tun amma mee dhiira fakkaatti moo dhala fakkaatti?
waan takka ta sheekoo keessatti dur naa himuu turan takkaan seeyaa hoggaan akkanan laaluun. Inumaatu yeroo takka waan rabbii dalee viidiyoo si hunda jala deemeetiin agguma takka isii kana qofaltuun dhabe hii jettee kanumatti ta'is dhagaa afaan jiramoo waan akkanaa tana tan bar Oromoon duraan makmaaktee fixxe tana takka ta dhuftee arraba jettee kutteedha ta arraba jettee kutte tanaa jechuu hoggaa saanaan biyya arabaa mataa kalalaw gootee gartee isii achii maraachite sheekii baarree jetti dhufte warra kanaa kana faadha ka kaarooti irraa nagee dhabe obboleeyyan warra kanaa kana faadha ka gartee khayaar keenya ka addunyaa nyaattu khayaar keenya ka addunyaa nyaattu ka silaa afaanii tole nagee irraa dhabe wayyaa khayaar rabbi rahmata siifaa godhu wayyaa gartee kaaroot rabbi rahmata siifaa godhu warra gartee fokkinaan geeba fuudhee jira warra kanaa kana faatu dhufee Hamzaa Sheekh Jaabir irratti hariifa ta'uu fadhe jechuudha. Warra gartee mana olaanaa. Onjoo fi fiyaara. Ogguma takka isii afaan bantuun agartan. Ogguma takka isii afaan bantuun agartan. Warra kanaa kana gartee warra afaan gurguddaa kanaatu dhufee achirratti arraba namaa kaayaa jechuudha. yeroo takka takka Joordan jiraatti Joordan jiraatti kunoo layyaaruma takka isii afaan bantuun agartan ijjisiitiis ija tuqaa eenyuu beeka tuqaa tokko kanatti waa ol daddarbu biyyee dachii keessaa nama arkee beeka kunoo laalaa uumaa rabbii takkanaa tanafaa khaaliqni waa hedduu uummatee qaba obboleeyyan subhaana alkhaaliqu dayyaan Rabbiin kun waa hedduu uummatee qaba dubo. Subhaanallah amma xiqqisho afaan banatti na fakkaatu mee keessa deemnee gaala. Tasaasaamteetti illee oguu takka hin banattu. Maqaan isii Fatiyaa jedhama jechuun Joordaan jiraatti TikTok kana gubbattis yeroo takka meeni barbaannaa kun. Subhaanallah afaan banatti imma Allahu Akbar kalara gurraachomsite malee. ሰላም ስንቶቻችሁ ናችሁ እስኪ ቆንጆ እንደሆናችሁ የምታውቁት? እኔ ዛሬ በፐርሰንቴ ነው የማየው። ሰላም ስንቶቻችሁ ናችሁ እስኪ ቆንጆ እንደሆናችሁ የምታውቁት? እኔ ዛሬ በፐርሰንቴ ነው የማየው። ጉመታ ከተሳሳምቴ አፋን በነቶች ዋን አካና ታናቱ ተላፈን አሲን ባቴ ኦሶ ዋጀነ ጀንቱ ቢኔንሰ ወይነ ፈካት ያኖ ጋና ከነላሎ አረብሱ ፊለ ደሜቲ ሚቲ ወመነ ፈካቱኒ ሙጅረ ጋና ምኒ ገሪ ዋን ከና አረበሳ ታናፋቱ ዱፌች ረቲ አረባን ጃአ ጀቴ ኹቴ ገርቴ ዱቦ والله أرمون قرتي ربي سرها جالته رضي الله عنها ربي أرمون راجالته كم جتي نمني برينهن كانفتو لا ميغا جلوت أما واي قرتي بيوتي سكانر فورا فوتي سينا كسي سلا بريد ديتنا ميكو يا أورون ريدا بودس كميلي نجر ይሄ የሴት ارحم يا دكان بتطفى جديد ማንነና ምንም ቴሶል waan gartee Allah kunoo subhaanallah isii banattee sagarre Allahu akbar kunoo tilaala waan akkanaa tanafaatu gartee mana murtii gurraachaa irratti if dhiyeessuudhaaf achirratti dhufee ariifatee wanni hin bareedne hin qaanfattuun dhugaadha ammallee qophiin teenya taan itti fufti gaa'ee
haga qophii biraatti walitti deebinutti salaamu alaikum